Bishaa aduun tuquu hin qabu. Fatiyaa qorri argachuu hin qabu jechaa jira. Kinkeeni abbaa. Tasuma jechuudha. Baraam namni taasifalee yoo beekne akka. Seriously ani lafa kanarra deemuu hin qabdu ati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan nagayaa keessan akkamii isiniin jecha duratti inin kan mana wabii deemee wabii waama jedhee kan gargar baane so akkasuma mana wabii bira gaheetiin jira amma jalqaba maal yaadee seetanii maaliif inni wabii waamaayyu kubaa kiyyaan deemu jedheetiin hojummaa wayiliin dhagahame achumallee deemuu barbaade yeroo yaadu ammoo ijoolleen kun hamtuu dubartiin kun agartanii anumaa wajjinu jechuudha rabbiin keessa kennan haa tolchu waan yaan nun beeytanii waan natti yaadanillee waan hin beeyneef waan raga'ullee waan hin beeyneef kanumaafu wanni hunduu sila nama wajjin deeman gaariidha jedhee wabii mana wabii biratti kan dhiyaadhe amma wabii bilbileefiin gadi baha jechuudha. Innaa ka wabii wajjin mana oshee deemnee reakshinii wabiilleen ilaallaa waanuma dubartoonni kun iyyuu manuma isaati waan dalagan iyyuu ilaallaa ajaa'iba garuu yaa rabbi ni maal godhan mana namaatti tasabaasabamanii paarlaamaa wayii achi taa'u barbaadamu waan isaanillee naan galle so kanumaafuu mee wabii wajjin deemnee achumatti haala isaan keessa jiranii fi waan isaan dalagan walumaan laallaka ta'u gaayis agasumatti nu wajjin tura aga viidiyoo keenya dhumaatti nu wajjin tura. Bishaa aduun tuquu hin qabu. Fatiyaa qorri argachuu hin qabu jechaa jira. Kinkeeni abbaa. Tasuma jechuudha. Baraam namni taasifalee yoo beekne akka. Seriously ani lafa kanarra deemuu hin qabdu ati. Gaayis wabiidhaa bilbilee fi turellee naannuma mana isaa kan dhaabbadhee eegaaru jechuudha. Wabiin xiqqoon irraa tureera. Mee obsaaniin eegeetini wajjumaan ka deemnu ta'a wabii wajjin. Mee wabiin hin eegaani. Daawwattoota keenya wajjin duratti yeroo haasaa turre san wabii yoo bira deemteellee maybe si dhufuu hin danda'u waan ta'eef ijoolleen kun akka billaa qabatanii billaa shunkurtiiti kan isaan deemaniin billaa nagayaa maal manaa qaban ammoo rabbiin isaan haa jechu wallahi nama hamtuun nama deemu hamtuun isumatti deebiti rabbiin nurra haa oolchu jechuudha hamtuullee hamtu akkanarraallee rabbiin nu haa oolchu anammoo osheen hin himinaan jedhee akkasaan mana kiyya jiranis ittiin himinaan jedhee waan isaan qabatanii waan isaan guranii deeman kanallee ittiin himinaan jedhee anammoo wanni fi yaagalu wabii itti meetumaan deemna. Ina daawwattoota keenyaan dhugaa gwanni isinitti himu amma osheen bunii waan sodaatuufi alla golbisa rabbi wanni sun ageessiin akkanatti tuutee garuu I think kabajaana fakkaata maalu jenna dubartiin haga feetellee iyyuu dhiira irratti illee harka kaastee dhiirri ammoo akka isii ta'e I think kabajaana fakkaata garuu oshee bira ga'uuni sodaate jedhanii itti yaan ammoo isa duuba ammoo akka dubartii kabajaa qabu ni beeka oshee asumaan thank you jedhaanii dubartiin haga feetellee buniin yeroo hedduu tokko oshee hudhuu barbaaddi yookaan kaballaan hin dhoofti waan miira isiitti dhagahamu hundarra daawwachuu barbaaddi beeytanii osheen ammoo waan hundaa miira isaa tasgabbeessee faa kolfeetumaan jalaa kan dabarsu ta'e innaa oshee asumaanuu nama guddaa jedhanii nama sammuu qabu dubartii akkasii kabajuun isaayyuu osoo harka kaasee waan tokko ka godhu ta'e inillee tokkoffaa dhiirummaan isaallee xiqqoo jalaa gadi bu'a lamaffaa namootu rabbillee wanni martuu dubartiin silaa kabajamaan ka toltu innaa amma wabii kana hunda itti himee jechuudha takka takkaan waan ijoolleen kun mana kan hunda itti himee wajjin deemna wabiin illee sodaatii na bira hafa taanaan giddi waan qabeeni deemee morma isaanii qabee ijoollee san mana sanii gadi baase jechuudha rabbi dhukkee irraan kaasaan afran shanan isaanii iyyuu mataa isaanii wali buusee kabajamtoota keenya har'a manuma isaanii deemee ta'e wabii qabadhee dirqeen isaanii nadinaaniin kan mana sanii isaan gabbaasota jechuudha dhugaa mataa isaanii hunda walitti hin buusaaniin dhiisu har'a silaayyuu wabii silaa qabadheellee deemullee barbaanne garuu waan na uumam waan hin beeyneefi namni tokko sona bira jiraate anaafillee bareeda. Miidhaafu viidiyoo keenya garumaatti nu faana tura. Amma wabiin xiqqoo na jalaa ture. Rakkoon qabu hundaafuu obsaaniin eega. Fatiyaa. Wabii. Akkam jirtaa? Nagaa. Fayyadha. Akkam? Alhamdulillah. Sirra seegaan ture. Beekaa turte? Shaawariin seenee tokko dhiqachaatiin ture baay'ee dadhabee. Isaan jedhee isa. Dadhabbii qabda dadhabbii irraallee si baasuu kiyyaaf naaf kolchisiin jecha. Halkan irratti ne. Obboleessa nuun qabareessi malee rakkoo tiyyattis gammachuu tiyyattis. Irra deddeebitee gaafa bilbiltu maal hin argine narri sadde bilbila kan jiru gaafa nargi jechuudha. Deddeebiidhaan bilbilame. Maalidha garuu nagu barbaade. Sima cinquu barbaade. Sima cinquu barbaade har'a. Atiis enyu abbaan manaa kee kan gara fuulduraas nama dhiqqisuu jaallatan baay'ee isinitti tola normaalii wabii kana cimtuu. No wabii
nama dubbisuun feenu nuti maal? Abshira kaameraan maali dare? Kaameraan asmaanuu daawwattoota keellee nagaa gaafatuni kaameraa waraabutti hin jira. Innaa oomisha maal seetee waan hundayyuu erga nagaa isaan gaafatee booddee keessatti muudhaa. So amma faamilii kee nagaa gaafadhuuni. Viidiyoon keetii. waan gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Hayyee hordoftoota kiyyaa akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Waan ta'uudha deemu waan hin beeku hin jiru. Fatishammaan ittiin aanaa deemu har'a nama ijaaniin agarree ani jechuudha. Istiikii koodha ishiini. Waan jiru isiin taa'e maaliif akkana waan jechuudha. Oyi garuu lapheen kana keessa ba'uuf deemti. Mi abshir naan jedhee yeroo takka. Maal ta'e osoo hin beekin akkamitti abshirsiin jedhee. Maalidha? Waan hundaafuu durtiituma abshir naan jedhi. Arawabii dhugaa ani maal beekti waan hundayyuu bakka yooniin si mari'adhe beekti hedduu takka kanatti tolullee tasgabbaayullee beekti. Bishaa aduun tuquu hin qabu fatiyaa qorri argachuu hin qabu jechaa jira. Keeni abbaa. Tasuma jechuudha. Baraam namni taasifalee yoo beekni akka. Seriously ani lafa kanarra deemuu hin qabdu ati. Ila maal seete? Mana osheetti. Tistaanaa koshii mana tokko akka hin jirre ni beekta. Wanni martiyyuu nikaa booddeenaa sirna qaba beekte. Sirna booddeedha wanni martuu silaa akka tolullee ka bareedullee. Gisittiyyuu maaliif jenna gara fuulduraatti waan yaaduu fi manni oshii mana beekte amma. Wabii mudannoo wayiitu na mudate beekte. Maalidha inni naayimime. Wabii jalqaba piroomiis naa seene dhugaa. Maaliif jennaani? Piroomiis fatishaan. Ani koola baasii barare. Eshi wabishaa eshi. Bakka na ergeeti. Deemi qofa anarraa kan eegamu jechuudha. Keeni abbaa thank you so much. Fatishaan maaltu sirraa eegama sitti fakkaate wabii kana ajajuudhaaf jechuudha. Taasisii mayedhanii beekte yeroo baay'ee jechuudha. Ilaa ani biyya kana keessaa miti godhinaan jettee miti jechuudha. Ani miilaan asii ka'ee biyyoota Awurooppaa Ameerikaa maal keessan deema ajajni kan kee taanaan jechuudha. Ati godhinaan jette taanaan jechuudha. Waan ani hin taane hin jiru. Seriously. Wabishaa promise. Gommaa xiyyaaraan rukutaa. Promise. Thank you Wabishaa. Thank you so much. Abshira. Waan tokko rakkoon qabu. Dhugaatii na cinaa jiraachuu kiyyaaf akka nama guutuu wayiitti na dhagaameera beekte amma. Ay nama guutuudha Abshira hin jira kunoo jira hundi isaa. Thank you siin jedhaa asuma Wabishaa. Maal seete? Garuu Wabishaa ka dhugaatii Dubbiknoo wabii. Fati. Ani siin jedhee jira baran. Anuma ajajuu qofa sirraa eegama. Inuma ayyuu jechuudha ilaala. Hini faajje amma. Ay Fatishaan ilaala. Akkam gootutti fakkaata. Ani amma waan ati amma gocha akka dogongoraatiin fudhadhu. Maaliif naan jedhi kaa? Manuma kee teessee wabii waan akkanaa taasisii waan akkanaatiif si barbaade. Biyyi gabaabaan jiraan tekstii gabaabaan jechuudha. Inni illee sitti ulfaatu mala sitti jechuudha. Sitti cimu nama biraa bira bilbiltee jechuudha. Wabii ajajaa jechuun tokko jiraabe waanuma akkasii salphaama karaa salphaatiin. Lakkiyaan wabii akkasii maaliif jennaan? Si biraan akkanattiin si fuuldura dhaabbadhee waan inni mudatee haalaan si hubachiisee akkasiin malee bilbila mana taa'ee wabii waan akkasiin barbaadu maaliif? Ayinaa akka hubachuun hin beeka. Fatichuun qabdati waan si ajaa'ibu. Allah akbar Allah habibi. Fataa jedhan osheen ciisee isarra deemuu qabda. Kanaan yaada. Maal seeti wabii? Dhugaa wanni an promise illee wanni asin jedhee fi mudannoo tokko na mudate beeti haala. Wabii wanni sitti mu'amma. Mana oshee deemna beekte? Mana osheen deemuun duratti anaafati dhugaa humna cimaa wayiitti nu barbaachisaa inni humna biraa dhiisaan mana oshee deemuudhaaf ani sitti mee jira bara. Akkati yaadaa jirtu miti mihee dubbii. Amma deemna deemuu dandeenya mana oshee. Lakki akkas miti dubbiin wabii maal seete? Maali daree? Mana oshee deemuudhaaf maaltu barbaachisaa dhabara? Mana oshee deemuuf anaafati dirqama irra dullaa tokkoo fi gaanja gurguddaa lama sadii qabachuun nu barbaachisa. Dhugaa? Maal godharee dullaan maal gaanjaan maal irraa goonaree isaa? Maaliif jennaa wanni gaanjaa qabannee dullaa tokko qabannee deemna wanni siin jedhee fi dhugaa dubartoota 4-5 achi jira maaliif jennaa? Kuni hundi onnee akkamii akka qabu ta'ee osheen jechuudha. Onnee qabu ta'eeyyuu isaanuma kabajee namni akkamitti ammoo mana kabajaa jedhee mana ofii dhiisee dallaarraan deemee ba'a. Ijoolleen osheedha kaa. Mee gudisaa iyyuu sitti himaa. Eenyu baasee oshee? Dubartoota 4-5 kana hunda dubartoota kana hunda qabatee kan fide buni jechuudha. Maaliif buni? Anoon beeku kanaan sodaadhee mani isaan afaan adeemii siin jedhaa bara. Maal qabatanii maaliin baasan oshee? Billaa qabat tokko. Ana osheen akkanatti meetti beekte ijoolleen dubartoota 4 gaanjaa gurguddaa qabatanii jedhe. Bunii sun ammoo dullaa fi gaanjaa walirratti qabateerti jedhe. Innaa balballi kiyya banaa ture balbaluma natti ol seenanii kun hundi yoo gaanjaa qabatanii nafiikan waanumaan ta'u wallaalee waanuma dhufeyyuu waanuma galee kanayyuu wallaalee dallaarraan jalaa bahee deemee mana kiyya deemii baasii naan jedhe ijoollee kan
Ani amma akka achi deemee baasuuf kan na. Ana immoo jalqaba iyyuu kophaa kiyyaan deemamee ijoolleen kun gaanjaa miti waanuma feenu haa qabatanii kophaa kiyyaan deema jedhee beekte yeroo yaadu ammoo waan na mudatullee hin beeku. Kanaafuu wabiin na baasaa siin qabadhee deemaan jedhe baqqaan. Duudi deemee. Lakki wabii ana akkasii yaanni ammaan taate ati. Anatu amma shamarran osheen biraa fiigee beeysan dhaqee ana ajjeesuu barbaadde. Maal dubartii si ajjeesaasi? Isaa miti fedhi. Dubartii si ajjeesaa? No duudi deeman. Maaliif duutaas ilaanni kee yaadu wabii maaliif duutaas? Hin barbaaddanne guyyaa dabare bishaan keessatti fuutanii waan hin taane ijoollee natti waamsistee bunee namni buneetti kalaa'imu buneetti kalaa'u mannaa kinniisatu qooyya buneetti maaltu itti kalaa'a? Wabii tasgabbaayi wabii maannaan jettee ammaati maannaan jettee sii fi wanna fedhinaan godhanaan hin jenne wabii asuma na jijjiiramta. Kana hin jenne ani waan akkasii keessa hin jiru ani Fatishaa. Ani bunee wajjin qoy maannaan jettee amma bakka siin dhaabatte dhaabatu barbaadu. Ani kan tokko isa miti bar wanti qabatan billaa qabatanii deeman jechaa jirta. Namni oshee ari'anii mana baasanii oshee dallaarraan baasan naan jechaa jirta. Oshee ari'aniituma baasanii dallama keessa hin horaanne. Na ajaa'ibee bar lakki hin horaanne siin jedha. Waan taane nagaumaan na bira dhufee bar. Hin buruusine. Waan takka hin taane lubbuun qabu kaalaal dubartii አቤት ምን ጉር ነው እስኪ ምንድነው የምትለኝ ይሄን ነገር ኦሺ ወመቶኮ ኢንጎን ናንጀ ዱባርቲ አፍሪሻኒ ሶዳት ይልቅምስኔ ቡኔን ኦሺ ኦል ፉቴት ማልቅምስኔ ማልቅምሲቲ አንታልታ ከንማን ይቲ አርኪሳ ነጋ ነጋ ሚሊሳ ነጋ ወልሙ ተኮ ሚላን እጅሳን በኔ አርከራ ሙሬሚ ፈቲያ ነጋ አኒ ጅሬኒቲ ጅራቱ በርባዳ ኦሼኑም ነቀባ አመለጋሪ ቀባ አመለጋሪ ሳሰንቱ ሰባሲ ሁምነ ሳሰንቱ ሰባሰን ጀዱ ኦሼ Rabbi baga si baase oshee Rabbi mutu sabaase baga Rabbi sabaase fatiyaan dhiisu waan akkas wabii hin deemu naan jedhaa ati illee akkuma oshee dubartoota kana sodaattee moo isaa miti walii galtee dhufte bunii hojii walii galtee dhufte naan jeesuufi si'uusi shakkaa jira harkaa qabda gaanjaa harkaa qabda wabii maal taate qoyeeti mee anu waan takka harkaa hin qabu narraa deemiyan wabii amma si faana deema naan hin jenne Lak arrabana Atille oshi wajin tokko jedhu bakka miira keessa seeni hindu gombo ila viidiyoon keetii sirratti haafu waan barbaadde godhi akka barbaadde ta'i barbaadu Umara ko andirti fuudhee siin deema dhugaa beena ijoollee namaa siin godhan yoo wabii maal naan jettu na dhagaye ani duuhii feetaami akka jiraadhuun barbaadaniimi hundi keessanii maantu si ajjeesa iji dura isin baay'adheemi dubartii shanii kanatu si ajjeesa dubartii shanii buniin tokkicha nama kudhanii bara bunee ani maal naa goote maal naa yaaddeshi kophaa kiyya deemee aduwaan buneen ana argite taanan dhiigasiitu danfa kalee sanatti dhaalataa turte ani maaskii godhadhee deemaa ture kalee sa'aatii isin viidiyoo gadhiiste san irraa maaskii afaanii godhee deemaa ture lubbuu kiyyan bara kanuma hundamu uftisuu barbaadan Ela ani kana dura ayyuun akkan kaanetti ne reebsisteen osheen piraanki yeree waan hin taane narra hojjetee jira baadiyyaa na fuudhanii deemanii jechuudha fayyaalummaa kiyya argee namni hunduu natti taphataa jira wanti immoo otoo na argite fuutiin na keessaa waa ila akka viidiyoo irratti dhaadatte saniin jechuudha bunee ani waan irraa beeku qaba bunee jechuudha waan inni amma kana ta'uuf siin galleessi siin dhufne dubbiin waan hin hubannetu jira isin bunee jechuudha ka isiin adamanaa sadii fuuldura deettee fincaa fixatte san ka isin yaaddan jechuudha arraba qofaa miti waan barbaadde hin goote Kanaafuu ila akkam naa goote sitti fakkaate obboleettii fiyyaa ani jiraachuu barbaada ani akka oshee fa'aatti fuudhee akka sayid fa'aatti fuudhee akka nama kamiituu fuudhee haadha mana jaartii godhachuu barbaada ila ijoollee horachuu barbaada jiraachuu barbaada ni dhiisa Ishi wabii ana makasiin jedhu kophaa kee deeminaan jetta moo maalaan jetta ani hin barbaadu Into bakka akkasii hin dhaabadhu ani yoo sitti tole amma asumatti bakka feete boolloo keessa deemaan baane siif jecha naan jette ani bar sirrii yaadadha amma ijoolleen dullaa qabatanii gaanjaa qabatan tanuma sodaatte ani bunee bira dhaqan jenne bara ammallee yoo reef yoo dubbadhu san illee an mana bunee dhaqa siin hin jenne an mana bunee tiyya si kabajaa ati nama guddoodha nama jabduudha abbaa barbaadde akka barbaadde godhi nama jireenya keetti dhufe akka barbaadde godhi ayla bunee sodaate innuma taa isaatu buni masaan sodaate na liqimsiti na nyaatti isuma sodaate baga sodaadhe fati baga sodaadhe lakaan yaa rabbi dubartii takka nama sodaatu lakka waan akkasii keessee nu barbaadu dhaqeeti yoo barbaadde deem garuu yoo sitti tole jechu atummaan asitti na ajjeefu malee Maalin si ajjeesa? Asumatti fedhe na gorra. Waan akkana naan hin jedhin. Annama akkasiitti illee miti wabii. Indi aan akka nama obboleessi tokkootti. Na dhiisaa. Naan waan akkanaa keessee nu hin barbaadu adda. Hin barbaadu. Ani kanaaf ila viidiyoo kan kellee fudhu akka barbaadde godhi
ani wanta kaan siidhaamu jechuudha. Ijoolleen tun maraattuudha. Intalli si bira jirtu sun intala san duuba immoo ka jiran isin arrabumaan arrabsanii malaamin sana majalaatii kan kana maal argitanii ijoollee sana duuba waan jiru hin beektan jechuudha. Ani kan ajaa'ibu barri ijoolleen kun. Guyyaa eeggatu siin jechaa jiran. Guyyaa sitti eeggatu. Allubuus yaafuu sodaataa jira faramma. Akkoo kanaafuu siin jedhaa. Ta'ee mana isaanii fuulduratti onni jechuu miti. Mana isaanii miti bar. Mana oshee jiranii bar isaan. Sitti haa hafu. Bakka barbaadan. Ilaa. Bunishaa bakka barbaadan jiraadhaa isin mana osheetti miti adaamaan guutuun tanteeti buna. Walii galee adaamaa jechuudha. Itoophiyaa guutuun bakka barbaadde ta'e. Kana siidhaama. Dhumati. Ani ufeegaa isin. Buniin tun garuu ajaa'ibaatti dhugaa. Hin argine. Akkanisi ta'uu xaxarte. Ila bunishaa bune nama gaarii namni gabaabina kennaadha. Ati waan ati baaftu namni beeku. Ila akkam goota si fakkaate. Hiriyyiti ettaniimi hiriyyiti siin jedhan iyyi. Bunishaa akka barbaadde ta'eeti. Fati shaa. Muubii hedduu kan of taajjabu jira ayyuun. Baguma ati jechuudha. Baay'ee yeroo tokko rabbi yoo nama baasu yoo barbaadu jechuudha. Haala akkanaas ni mijeessa beekte. Ila karaa itti irraa dabde sanirra qabeetuma karaa wabii bira dhufuun kan kee waan misha waan ajaa'ibaati. Rabbi si oolchi rabbi si hambisi. Alhamdulillah beekta. Ani kan na ajaa'ibe alhamdulillah numan jedha. Oshee maalumaaf dallaa irraan zallalee bahee maalumaaf yeroo viidiyoo hojjannee ture beekte mana iyyuu hin galle akkuma viidiyoon isaan gargar baane isaaniin kophaa kiyyaan deemaa jedhanii ture beekte yoo kophaa kiyyas wanni sodaallee miti miira kiyya dhageeffadhee waan hundaafuu ana wanni na baasu wabiidha wabii biraan bilbila jedheeni gara manaan galle asumaan dhufe jechuudha akkuma viidiyoo kaan xumure. Waa tokko sitti wabii kan ajaa'ibu akkanuma goggogee hafe beekti. Waan isaan anuuni sodaadhe beekti. Maaluma ta'ee wanni isaa sun qo'i dhugama. Ani maasa kan sitti hima. Hin deeminaan jedhaa ture beekti. Kottu kaa waanumaan jedhu jechaa jira barri illee waan biraa miti kan inni jechaa jira. Ani kan siin jedhu ila akkam goota sitti fakkaate. Oshee yoo wanti ulfaataan dhufte malee axirraan isa utaalchiftu abadan yoo waan cimtuu taate malee jechuudha. Ijoolleen uffata keessatti si wallachiisu miti dhiirummaa si dagachiisa. Sila ani maali aniin kun maali uf jette uf dhaabattee jechuudha. Kanaaf ati baga rabbi si baate baga kana jalaa baate obboleetti adabadhu jireenya kee jira buri ijoollee tanarraa jechuudha. Maafiyaa naachoo ijoolchoo ማለት ነው. Madaalli nuti irra keenya jechuudha. Come on madaalli nuti bunee fi eenyu hiriyaasi najaat kan biraallee jiru duuba isaanii jechuudha. Wanti isaan yaadan wanta baay'ee fokkataa wanti isaan haasaan jechuudha. Waan haasaan kan immoo guyyaa eeggatu malee ila yeroo dhimma yeroodha malee numa taasisu hin argitamu. Agayoo maatas ta'an garuu mee kan ajaa'ibu. Akkoo Tabbiki alkush. Egaa kanaaf fatishaa walumaa galatti hunda keenyaa baga rabbi nu baasee oshee baga baate. Biraazari nama gaarii. Asii nu banne jalqaba akkana wanta goggogeetu maana beesa. Waan kanatti argatti wanta akka wani naan galle yoo nama taasoo confused ta'e waanuma inni ta'e yoo siin galu bakka yaadni isaa hundi wal keessa jalata daba. Yaa rabbi maaluma ta'e jedhee. Asumatti goolamna nuti bakka deemnu hin qabnu bunee ati jaadhu biyyi tanteeti haadha tiyya warqii nama biyyi tanteeti bunee akkanuma gaanjaa dullaa qabattee roorri isaatuma akkanuma jiraata jireenyi kee akkanuma ta'a uummata akka bakka garanatti sin buutu uumaa bakka hin qabdu ajaa'iba garuu. Assalamu alaikum warahmatullahi